Namni miidiyaa hawaasaa irra jiru yookiin miidiyaa hawaasaa fayyadamuu kan sirba kan hin dhagahin hin jiru jedhee amana. Sababni isaa dhi'een kana guddoo qoodama. Namni afaan Oromoo beekuuf kan hin beeknelleen karaa TikTokii kan irraati akka ajaa'iba dannaseen yookiin shubbiseen garuu sirbi kun haaraa miti. Waggaa lamaan dura godina Booranaa keessatti jil oowwisuu fi namoonni ittiin bashannanaa turan. Haa ta'u malee namni beekamtii kenneef gurba kana. Ivan jaarsa maluu jedhani yeroo jila hagammachuu hawumati gargara wasi dhufee jila oowwishanii ilti oowwichuun dandeettii sirbaa waan qabuuf sirbi. Sirbi kuniin akka malee jaalatamullee namoonni qeeqaan hin dhabamne. Akka isaan jedhaniitti jechoota safuu cabsaan of keessa qaba. Haa ta'u malee liiban wanti akkasii hin jiru jedha. Jirtuunis wanni akkasii tokkollee hin jirtu. Booranii safuu beekaa, ceer beekaa, fokkoo beekaa wanni akkasiitu hin jirtu iyyuu akkamatti daran malee. Gartee gatiin muqannaseen malee nadheen gatiin muqannasaan jenna maqaan nadheen keessayyuu hin jiru iyyuu nama hubannoo hin qabne waan akkasii dubbata. Nam gizee milishaa dawwala itti suni istoorii safara itti wanni sun maal? Istoorii safara warroolii dawwala gatiin muqannasa kaayedhan sun istoorii kama bayyanaatiin akkasuma istoor sun biiraa fa'aa waan akka lasaasaa waan akkasiitti gurguranii dhugaatii adda addaa kee jira yeroo sunitti ammoo namni wal dhabbiitti jiraachuu danda'a wal dhaanuu danda'a wal arrabsuu danda'a. Qaamni seeraa kittees tolchuu fi kanaaf karaaraatiif hin sulle. Abboon jila bashannana, ayyoon jila bashannana, dargaggootii bashannana, shamarrootii bashannana, eleellootii bashannana, maanguddootii bashannana, keessummootii bashannana, firafiixan bashannana, jaala soddaan bashannana, buna ollaan bashannana, dhala dhachaan bashannana, dhala hormaan bashannana. Gaariin bayyana istoorii safara warroolii dawwala gartee gatiin muqannasa jedhu malee nadheen gatiin muqannasa hin jenne akkasitti hubadha ni biqiluu hubannoo hin qabnellee. Ayyee duranaaf maal ta'uu feetam jira? Ammaa fi birrii hin qabu duranaaf ammoo artii ta'uu fe'e. Uummata Oromootii maal dhaamta? Uummata Oromootiin na deeggaranii na jajjabeessanii bakka hin ga'u fedheen na dhaqqabanii na deeggaranii deeggarsa naa tolchanii kanuma dhaamaaf. Kan kunoo ittiin bashannana viidiyoo kanaallee qoodaa YouTube keenallee subscribe godhaa. Nagaatti.